Ashama harka fuune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin marabbaa keenya har'aa eegaleeti ka jiru. Marabbaa har'aatiin keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan kiyyas Daani'el Geetaachoo jedhamu ogeessa fayyaati. Nama yeroo baay'ee hojii namoomaa namoota balaa uumamaa balaa namtolcheetiin miidhamaniif hiriyoota isaati akkasumas namoota yoo nama gargaaran itti gammadanii fi namoota gama kanaan hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaatan jajjabeessuudhaan walitti qabuudhaan yeroo balaan uumamaa fi namtolchee biyya kana keessatti uumame qaqqabuudhaan beekamanidha. Qophii keenyanis magaalaa Finfinnee keessatti hojiileen namoomaa hojjetamaa jiran maal fakkaatu, dhimmoonni yaadrimee namoomatiin wal qabatan addunyaa kanatti muuxannoon jiranoo maal fakkaata jennee yaada bal'aa kaasna. Qophii keenyan dhimmoota garaagaraa xiyyeeffanna waan ta'eef hagadumaatti waliin turan affeerraa keenya. Deebinee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Daani'el yaamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamuudhaan nufaana mari'achuuf heeyyamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Isinillee galatooma waan kabajanii iddoo kanatti na affeertaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Yaa ta'u egaa marii keenya irraatiin namoonni maalii yaadrimeessaa'oo maalii akkasumas isinoo hojii namoota irratti akka xiyyeeffattanii hojjettaniif maaltu isin kakaase fi dhimmoota biroo bal'aanii kan kaasnee mari'annu namoomuma gaafa jennu yaadrimeessaa maalii maal jechuudha hojiilee namoomaa gaafa jennu. Namooma jechuun gosa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa nama gaafa jettu nama jettee ni fudhatta. Namooma san immoo dhalootaan argachuu dandeessaa, barnootaan argachuu dandeessaa. Guddisa uummata kee keessatti ati koominiitii kee wajjiniin argisiisaa turte yookaan irratti hirmaachaa turteen argachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf namooma jechuun gabaabumatti namni nama ta'ee sammuu naatoo jaalala akkasumas gammachuu namaatitti namni gammadu nama namooma qabu jennee fudhanna jechuudha. Saniin faallatti namni kanaan ala ta'e jabina kan qabu namallee kan miidhu gaarii namaa kanitti kan hin gammanne namni argachuutti kan hin gammanne jibba namaa kan qabu jara kanaan namooma kanaan adda jennee jechuudha. Gabaabumatti namaa fi namooma gaafa adda baasnu nama ta'uu qofta kan namni jedhu sanirraa gaafa adda baasnu kan nama ajjeesus nama. Kan nama immoo nama miidhame miidhu nama miidhame isa akka gargaaru sun namooma jedhama jechuudha. Kanaaf namooma fi nama jechuun garaagarummaa isaa kanaan jechuudha. Guddisaan gaafa argattu uummata keessatti guddatte saniin gaafa argattu naatoo namaa qabattee ergamaa taatee jaalala namaa qabaattee sammuu qulqulluu qabaattee argachuu namatti gammaddee nama laalta jechuudha. Kanaaf gaafa akkasitti guddattu nama kufee cinaatti kufee bira hin dabartu, nama immoo miidhamee miidhaan irra ga'e bira hin dabartu, nama immoo gaddeef gadda isaa sanitti hin dabaltu naatee fi naatuusaa sammuusaa gadda san keessaa akka ba'u gootee bira dabarta malee gara jabinaan nama miidhaa irraan hin geessu, gara jabinaan namni akka miidhaa keessa galu akka rakkoo keessa galu hin gootu jechuudha. Yaadrimeen namoomatu gaafa kana yaadrimeessaatu maal of keessa qaba nama taatee namummaa keessan eenyummaa keessan uummata keessatti agarsiisu jechuun yaadrimeessaati jechuudha. Naatoo ati uummata keetti agarsiistu sun deeggarsaati uummata keetti gootu sun yaadrimee wanta kanaati jechuudha. Nama gargaaruuf waan dandeessuun gaafa gargaartu waa meeqan gargaarta tokko beekumsa keetiin gargaarta, lammata maallaqa keetiin gargaarta, sadi humna keetiin gargaarta, afur yaadan gargaarta jechuudha. Namni yaadan akka an ogeessa fayyaati fakkeenyaaf yaadan re'ashuur yookaan immoo yaada saniin akka irraa damdamatu akka gochuun jechuun gargaarsa jechuudha. Gaariidha. Akkuma isin nu kaastanii keessattummaa hojiin namoomaa nama ta'uu qofaanii miti kan madaalamu rakkataa gargaaru kan balaa uumamaa balaa namtolcheetiin karaa garaagaraatiin saaxilaman bira dhaabachuu jajjabeessuu deeggaruu gorsuun mataansaa namooma akka ta'edha. Saayinsiin isaatiillee saayinsiin namoomaa kan ibsu isinillee kan amma kaastan jechuudha. Ati ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa bakka taatirtutti garuu immoo namoota akka keetii ilaalama gaarii namummaadhaaf namoomaaf qaban hiriyoota kee akkasumas dhaabbilee garaagaraa walitti fiduudhaan jajjabeessuudhaan haasofsiisuudhaan namni yeroo balaa uumamaa fi balaa namtolcheetiin rakkoon irra qabee nama dhaqqabuudhaan beekaman keessaa nama tokko. Profailiin keessanillee kan agarsiisu isuma kana mee maaltu akka kanaan nama akka gargaartaniif sin kakaase dabalataan immoo ogeessa fayyaati. Ogeessi fayyaa yeroon qabu lubbuu baraaraa dhukkubsataa deeggaraa fayyisaa waan ta'eef kanarratti hojjetta. Akkamitti yeroo argattee gara kanaatti kaate maaltu akka kana keessa galtoo si godhe? Namni gaafa iddoo fayyaa kana dhufu
namallee kan hin qabaanne daandirrattillee kan kufe kanumtillee namni miidhellee gatee biraa deeme waan akkas maallaqallee kan hin qabne waan akkanaa kana hin argita waan akkanaa kanarratti ani iddoon hojjedhuma irrattuyyuu nama daandirratti kufee dhibee garaagaraatiin illee adda ta'e uffatuma koo kenneefillee sansan irraa yaadne sun immerji gaafa ta'u haadholii illee miidhamanii daandirratti ulfaanii da'umsaafillee gaafa gara ogummaa gosa fayyaatti dhufan gargaarsa kan hin qabne uffata daa'imaallee kan hin qabne nyaatallee kan hin qabne ji'a torbanii iddoo jiru irratti deeggarsa kennuurraa kaka'e yaada kan kana kennuurraa kaka'e sammuun koo sanumarraa jalqabee sansan yaadirraa kaka'e qabaachuurraa kaka'e waan kanatti seenirraa lammata gara ogummaa deeggarsa waldaa tolooltummaa salaalee kanaan gaafa kaanu waldaa tolooltummaa salaalee jechuun waldaa dhiyeenyaa hundaa'e hojii garaagaraa kan hojjete namoota naatoo qaban walitti fidee namoota beekumsa qaban walitti fidee namoota sammuu gaarii qaban walitti fidee aga irraa kanatti ofirraa kana addunyaa qaqqabne kan jedhu mootoo qabannee hojii kana eegalleetis hojiin kun successful yookaan immoo milkaa ta'ee namoota gaariidhaaf gaafa geenye arginu gaafa haadholiin nu eebbisan gaafa waan kan kana argaa deemnu itti gammadaa deemne jechuudha. Kanumaa gaafa hojjennu chaalenjiiwwan hedduu darbinee namoonni gaafa namatti dhufan nama gargaaru irraallee ofii gargaaramuu barbaadee kan dhufullee keessaa ba'e yaa'ee hafee amma namoonni waan kana hojjechaa jiranii fi itti nuttis dhufa dabalamaa jiran amala keenya baranii hojiin hojjennu hubatanii garaa qulqulluudhaan uummata isaanii gargaaruudhaan deeggarsa keenya qofaan odoo hin taane qaamni dhimmi ilaallatu hunduu nu gargaaree dhaabbilee garaagaraa nu gargaaree mootummaanis nu gargaaree dhaloonnis nu gargaaree waan kanatti galle jechuudha. Iddoon itti dhalanne baadiyyaadha. Warri nu guddise sun haadholiif abbootiin keenya baadiyyaatti guddatanii isaanis achumatti jiru jechuudha. Akka nu barannu nu godhanii waan baranne saniin yeroo ammaa kana wanni argamaa jiru beekumsa arganne saniin uummata keenyatti gadi buunee gargaaraa hin jiru. Bakkuma jirutti siitiltaanii gargaaraa jirra jechuudha. Gaafa nu barsiisan biyya keenyaaf geenya, uummata keenyaaf geenya, addunyaa tanaaf geenya waan jedhu kanaan barumsi namni ka baratu. Isa gaafa ta'u gaafa nuti amma hojii kana kan waajjirri keenya Finfinneedha. Finfinnee teenyee yeroo teknooloojiiti yeroo itti fayyadamnee uummata keenya ijaan laalaa jirra jechuudha. Ijaan gaafa laalaa jirra jechuun waan isaan keessa jiran waan isaan itti jiran kana hubachaa jirra laalaas jirra jechuudha. Kanaaf waan dandeenyuun baay'ate odoo hin taane waa xiqqaa gochuu jechuun isaaniif iddoo guddaa oola jechuudha. Namni miila duwwaa deemu jiraachuu danda'a. Caammaa bitteef, caammaa qabdullee hirteef uummata saniif faayidaa guddaa akka qabutti hubannee dhaloota ammaa garaa jabaatanii haadholiif abboolii keenya giddirsan kana odoo hin taane gootummaa jechuun naaturraa jalqaba. Gootummaa jechuun nama kufe onnee keetiin dhaxxee kufuusa irraa kaasuu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf nuti gootummaa san abbootii keenya ka darbanii san fakkeenya isaan godhanneet akka isaanitti hojjenna. Sanaaf jecha waan arganne uummata keenya onnee qabanirraa naatuu qabanirraa waan qaban maallaqa isaanii yoo qabaatan maallaqaan humna yoo qabaatan immoo wajjumaan gadi bu'anii humna isaaniitiin beekumsa yoo qabaatan immoo beekumsa isaanii saniin akka uummata isaanii gargaaraniif laayinii yookaan dildilli akka uumamu goonee nu keessas ka ibidda akkasii waan jiruuf ibiddi gargaarsa soona akkuma silasii kaase waan jiruuf uummata keenyaaf kanaaf kennuuf jecha waan kana uumnee gara sanitti galla jechuudha. Mee erga hundooftanii waldaallee taatanii deeggarsa garaagaraa mootummaa irraayis namoota dhuunfaa garaagaraa irraayis walitti qabdanii argattanii yaadni keessan kun fudhatama isinii argate asii eessatti maal fa'aa qaqqabdan eenyu fa'aa deeggartan maal deeggartanu? Ayyee galatoomii ka mootummaan keenya ofirraa jalqabnaa addunyaaf qaqqabnaa iddoo hunda geenya. Kanaaf yeroo jalqabaatiif ka ofirraa jalqabne maatii keenya irraa jalqabne jennee waan kaaneef Salaaleetti yeroo 5 ol deemnee jirra. Aanolii keessattuu aanolii 6 Salaalee qaban keessa aanolii 6 deeggarsa kana laannee jirra. Tokkoffaa aanolii rakkoon nageenyaa kun itti cime ka jedhu kanarra uummata saniif geenyee deeggarsa nyaataa, deeggarsa fayyaa, deeggarsa barnootaa kan kanarratti ispeeshaalii goonee yeroo ammaa kanatti kan sanirra darbe hedduun odoo jiru kopheedhaa fi dabtara hedduu gara uummata kanaatitti namoota naatoo qabanirraa walitti qabne namoota hoggansa irra jiran kan naatoo qaban namoota anaan malee warra hin jenne irraa walitti qabne laayinii kanaan warra kennu irraa walitti qabne laayinii kanaan uummata san biraan odoo waa tokko yeroo ammaa kanatti deeggarsi busheessaniiru in argita karaa sooshaal miidiyaa kanaan kun ofumaan waa fi waan yaadeen
keessa waa laaluudhaaf jecha ittiin hankaatu hin jira. Kan keenya garuu waan akkasii hin jiru. Sisaay birrii 100 kenne 100 uummata san bira ga'a. Kanaaf deeggarsa akkasii san namoonni clearly uummata kiyya bira haa ga'u warri jedhan sanirraa iskibirittoo hin arganne, daftara hin arganne, qalamaa fi iskibirittoo kanas daftara kanas caammas ana kanaaf gadi dabarsaatti turre jechuudha yeroo garaagaraatti. San malees deeggarsa nyaataa daakuu kuntaala garaagaraa uummatarraa maallaqa walitti qabuudhaan kan daakuu qabu daakuurraa walitti qabuudhaan geejjiba namootaa walitti qaban kanarraa walitti qabuudhaan uummata kanaaf yeroo hedduu gahaa turre jechuudha. Gaafa kana gonnu wanni adda nu godhu nuti ofii keenyaaf waan san qaaman argamneet namoota kennanuuf san adda baafanneeti. Ofii keenyaaf waan san kan kennu jechuudha. Kan akka goonuuf ati fira keetiif akka hin kennine nama jaalattuuf akka hin kennine aangoo keetitti fayyadamtee akka waan goone wanti nu goonu maali? Koreen keenya amma aanaa keessatti jira. Aanaa sanin keessa warra jiranitti fayyadamneet iskiriin goona dura. Iskiriinii kana gaafa goonu ofuma keenyaa odoo hin taane qaama mootummaa yeroo ammaa kanatti waajjirriidha madaa'imman dargaggoota hin jira. Darbees buusaa gonofaa aanaa fi godina hin jira. Waajjirri barnootaa hin jira. Waajjirri fayyaa hin jira. Warroota kana wajjiniin ta'uudhaan deeggarsa kana adda baafanne jechuudhaan waan goonu san eenyuuf akka kenninu dura adda baa gaafa deemamu jechuudha. Waan binnus namoota kennu saniin adda baafanne waan deemnuuf takka nun dhubu gizee achi geenyu uummatumatu makiinarraalee buufata. Loodiin kan jedhu kana asii bichaa feesisna malee achitti uummatatu buusee tokko lama jedhee hirama jechuudha. Kana gaafa goonu deeggarsi karaa mootummaas nu godhameeti. Namoota nu adda baafanne sun sirriidha moo sirrii miti jenneetti dhiyeessina. Isaan adda nu baasu gaafa hiramus kan seera nu kabachiisus kan nu gargaarus karaa isaanii malee nuti dhaabbatumti gaafa jedhamu bakka mootummaan hin geenye bakka mootummaan hanqate yaada mootummaan hanqate gargaaruufi malee kophaatti mootummaa ta'aafi miti waliin ta'uudha waan kana hojjechaa turre jechuudha. Keessattuu yeroo tokko karaa fayyaa gifirri ka jedhamu miziliin kun aanaa jaarsoo dagam akkasuma yaa'ii gullallee kan kana keessatti ka'eet uummanni keenya rakkoo hamaa keessa galee tureeyyu yaaddoo hamaa keessa galee tureeyyu yeroo sanitti naatoo akkamitti nu keessatti dhume uummanni keenya dhume akka barbaadetti qaamni waan kana deeggaru gadi bu'uu hin danda'u waan gochuu qabnu haa goonu jennee naatoo fi boo'icha nutti dhume yeroo koronaa sanis nu keessa tureeyyu jechuudha. Kana yaanne maal goone qaama nu gargaaru wajjiniin ta'uudhaan qaama nageenyaa garaagaraatis waliin ta'uudhaan wanta kanatti gallee deeggarsa sana kam goone yaalii barumsa yuunivarsiitii Salaalee hospitaala giddugaleessa Salaalee Faraalee Salaalee wajjin ta'uudhaan dhaabbata fannoo diimaa waliin ta'uudhaan dhaabbata waajjira fayyaa godina waliin ta'uudhaan ogeessota fayyaa keenya ciccimoo godinarra jiran of kenninee uummata keenyaaf gargaarra warra jedhanii galanni isaanii haa ga'u. Yeroo sanitti baay'ee warri boonni keessa hakiimota garaagaraa iskiriin gochuudhaan yaalii kana irratti hirmaachaa turanii uummanni immoo Wallagga irraalee buqqaanii jaarsoo keessa kuyyuu keessa jiran turaniyyuu dhibee HIV dhibee hordoffii qabu jechuudha. Ana qorichoota hordoffii qabu kan giffiitii kan sukkaaraa waan kanallee adda kutanii turanii uummata san keessa gadi bu'uudhaan iskiriin godhanii yookaan immoo calalanii akka yaalii isaaniillee itti fufan ogeessota godhanii jechuudha. Ogeessonni nuuf wajjin jiranii gifira sanis gaafa tokko kontirool goonu firaashii itti yaalchifamullee dhaabbata fannoo diimaa wajjin walii galuudhaan qorichallee sansa walii galuudhaan uummata keenya dhannee geenye fi dhukkubna san waaqa wajjiniin to'anne jechuudha. Addatti immoo Booranallee deemnee yeroo Booranni rakkoo keessa ga'u san konkolaataa 5 tokkicha nyaata namaatiin sariidhaan nyaata beelladoota immoo konkolaataa 4 gaafa asii deemnu uummanni gara sanii akkatti nu simachaa akkatti nu ilaalaa turan nuuf mooraalillee nu ta'a ture jechuudha. Darraa yeroo darbee yoo dhageessee jiraatte darraa deemuu jechuun chaalenjii guddaadha. Finfinnee irraa gara kiiloomeetira 200 Fiichee irraa kiiloomeetira 99 tilmaaman gara miliyoona 25 ol tilmaama kan ta'u akka wanni sun karaarraallee maqne achi dhaabbatamee kireelli odoo kompileeniin tokko kan komiin tokkoon ka'in uummata keenya biraa geechisne jechuudha. Sun nuuf gammachuudha. Magaalaa Finfinnee immoo keessattuu jijjiiramaa waggoota 2-3 kan hin caalle keessatti hojii namummaa adda baasuudhaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jechuudha. Hojiilee namummaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru kana akka nama muuxannoo gama kanaan qabutti akka nama rakkataa balaa uumamaa balaa namtolcheetiin miidhamee beeku argee fi deeggareetitti hojiilee namummaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru kana akkamittiin xinxaaltu meesin?
hojiin namoomaa fi hojiin misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti socho'aa jiru afaan nama qabachiisa. Afaan nama qabachiisa gaafa siin jedhu waanuma jetteellee waa keessaa guurtullee miti. Kana gaafa siin jedhu magaalaan tun magaalaa irratti nyaata fakkaatteerti. Magaalaa bareedduu taatee jirti. Kana gaafa godhamu namni laphee irraa waa keessaan butane namni namooma qabu akka waa hojjechaa jiru keessa hubatta jechuudha. Akka dargaggeessatti gaafa laallu waan hojjetamaa jiru abdii dhaloota boruutiif illee akka horu. Namooma jechuun akkam akka ta'e illee waan magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiru waan magaalaa Finfinnee keessatti argaa jirru kun dhaloota boruuf illee waan gaarii hojjete akka galateeffamu akka jabaatu godha jechuudha. Namooma walaaltu immoo buleessa wanti ati hubachuu qabdu nama manatti ofirratti fincaa'u nama dargaggummaadhaan haadhaaf abbaa irratti qooxa irratti jedhamu kanarra bulu gaafa gadi ba'u uffata uffatee ba'u gaafa manatti galu taakkuta keessa hin galle gaafa mana ijaartee fi kootta sitti galee jettuun sunuu namooma beeki misoomaaf ka'anii sunuu namooma anaaf gaasii galee yoo namooma hin qabaanne ka'yaasi misoomaaf barbaannattan jechuudha. Iddoo misoomsitu san illee haadha fi abbootiin namni akka sin abaarre illee goote mana kanatti galaato iddoo kana iddoo misoomaaf ta'a jettee gaafa kennitu kun namooma tokkoffaadha. Namooma kana immoo ibsuudhaaf haadholii fi abbootiin magaalaa Finfinnee keessa jiran karaa sooshaal miidiyaa kana sin argita isaan haa dubbatan. Dhaloonni amma jiru kun namooma asirraa barachuu hin danda'a. Magaalaa Finfinnee irraa barachuu hin danda'a. Gaafa haadholiin akkasitti eebbisan, gaafa akkasitti bu'anii simatan, gaafa bakka isaan ciisan arginu yoo nama taate namooma jennu san qaban hin gammadda. Yoommoo nama yeroo hunda hammeenya yaadoo taate anaan malee ta'uu dideetteet kompileen goota jechuudha. Si galee kanaaf namni anaan malee hin taane jedhu waan ittiin gammanneef waan hin deeggarreef hin qabaatu jechuudha. Waanumallee qubatti qabdu hin qabaatu jechuudha. Keessattuu yoo argite magaalaa Finfinnee kana keessatti waan hojjetamaa jiru kana argitu balfa misoomaaf hojjetamu bakka itti gatamuun argitu bar ila diigunuu hojii tokko ijaaruu bicha qofa odoo hin taane diigunuu hojii guddaa ture. Gaafa sa ijaartu maal gochaa jirta? Ijoollee kee dhaloota kee tolaan gatii madaalawaadhaan akka bashannanan gochuu jechuun tokko kana. Manneen barnootaa keessatti nyaanni daa'imman sooshaal miidiyaa irratti argite haadhiif abbaan isaanii waan nyaatan hin qaban manatti jedhame waa guduufatanii illee haadhaaf abbaa keenya fuunee gallaka jedhu miidiyaa kanarratti argaa jirra bara. Namuma jechuudha. Waan namni nyaatu kootta nyaadha jettee namaaf dhiyeessu jechuun tarii tana dura qabeenyu fakkeenyummaa wayii mul'atee sooshaal miidiyaa irratti eebbumaa fi jennee bira darbinaan waan itti fufuu argaan turre bara. Daa'imman si qallabanii si nyaachisanii dabtara si bitanii kophee si bitanii uffata si bitanii barsiifadhu sin jechuu jechuun kun kanaa olii wanti nu gochaa jirrus kanaa beeki. Baadiyyaa keessatti kana tanqate jennee kana gargaarra jenneeti malee kanuma gangochuu qabdu. Keessattuu yoo magaalaa Finfinnee keessatti namoota oolmaa guddaa biyyaaf oolanii kan kaleessa aarsaawwan garaagaraa kaffaluudhaan biyya tana ijaaraa turanii har'a immoo dadhabuudhaan dulloomuudhaan humna dhabuudhaan nama isaan yaadatullee dhabee magaalli Finfinnee bakka itti yaadatee kan manni jireenyaa barbaachisuuf mana jireenyaa bakka itti kennaa turetu jira. Kan immoo nyaata waan nyaatee buluu dhabe immoo biyyaatti namni tokko bilisaan nyaata akka yeroo tokko akka nyaatu taasifamaatu jira. Gama kana kanaan oomee maal hubattanii? Nama dhiyoote dheebuu baasuun nama beela baasuun akka amantaattis akka siyaasattis waan komii qabu miti waan eebbifamaadha jechuudha. Seektaruma mooyisii uumuun gahaadha dabalatatti fuulduratti danda'ama. Mootummaa qofa odoo hin taane dhaabbileen garaagaraa illee tola oomalan iddoo sanitti waa dhiyeessanii akka nyaata san kan mootummaa ta'e namni irraa dheefuu yaada malee namoonni iddoo seektaroota 29 kanatti namni cidha barbaadu namni sirna garaagaraa kabajuu barbaadu hiyyeessa wajjin waa hunda dabarsuu barbaada jedhu iddoo jedhame san qofatti kaachurra iddoon akkanaa kunis akka jiru beekee achitti waa dhiyeessuu illee hin danda'a gargaarsa jechuudha kun dabalataa wanni akkasaan illee dhaloonni dhufutti yaaduu qaba jechuudha. Kanaaf kuni waaqa birattis eebbifamaadha waan ta'eef kana irra deebinee haalus kompileens gochuus hin dandeenyu. Dabalatatti magaalaa Finfinnee kana keessatti siidalee garaagaraa yaadannoolee garaagaraa argaa jirra. Akka addaatti afaan keenyan gaafa dubbachaa jirru siidalee fardaat argaa jirra malee siidalee harree argaa hin jirru beeki. Fardi kan eenyu ta'e fardi kan aduwaa ittiin injifannoo ittiin argan fardi kan eenyu ta'u jette fardi kan abbaa qabu faradoota san argaa jirra atileetota argaa jirra gootota argaa jirra siidaa caaluu argaa jirra siidaa namoota beekamoo garaagaraa argaa jirra siidaa yoo gaafa Finfinnee seentu kan Alii Birraa argitee seenta
gaafa asiin seentu immoo wanta adda argitaaf magaalaa handhuura Raakilootti siidaa Haacaaluu argaa iddoo itti irreeffannutti siidaa Haacaaluu argaa jirra jechuudha. Namoota akkasiisan yaadata amma argaa jirtu jechuudha. Kan eenyu ka godhaa jiru namoota namummaa qaban, namoota duuba ofiin daganne, namoota dhaadannoodhaan osoo hin taane gochaan, dhaadannoodhaan osoo hin taane gochaan jechuun argaa jirra jechuudha. Mirga hiree ofii murteessuu ka jedhu san murtaa'aa jira. Waan argaas jirra jechuudha. Waajjiraalees argaa jirra, magaalattis argaa jirra, gochaanis argaa jirra. Kanaaf kana gaafa ilaaltu dhaloonni boruu abdii akka hin kutanne illee abdii akka hin kutanne jechuun waan amma gochaa jiru kana yoo nani gaarii hojjedhe siidannaaf kaama jechuudha. Uummanni na jaalata jechuudha. Uummata keessatti yaadri meessaatu uummataaf waan gaarii hojjettu mul'isuudha waan ta'eef waan inni hojjechaa jiru kun haadholii fi abbootiin namni na bira ga'e sun na eebbisa. Namni immoo faallaa yaadu immoo maal jedhu na morma wayii yookaan wayii miraakilii yookaan immoo waan nama dinquun waan ati hojjechaa jirtu tokko gaafa laalu namni sammuu badaa qaba wayii keessa namni waa nyaachuu bara jechuudha. Wayii keessa nyaachuu fedha jechuudha. Magaalaa Finfinnee kanatti argite amma dhagaa takka kaa'uuf dhagaa foorjiidii illee kaa'amu waan kwaalitii qabu kaa'amu gatii isaatu qaala'idha. Waan gatii saniin illee waa guddaa kan hojjettee waan bareedaa kana gaafa hojjettu akkamitti danda'amillee itta. Kan kana gaafa laaltu nama hoo taate nama hoo qabaatte waan gaarii namni hojjetu maal goota hin tumsita hin deeggarta hin jaalatta jechuudha. Namuma jechuudha kun namuma. Keessattuu gama kanaanii magaalattii keessatti dhimmi rakkoon hammaatan barootaaf rakkoo jiraatota magaalaa kanaa ta'aa dhufe dhimma mana jireenyaatiif fa'aa wal qabatudha. Nama mana hin qabnetti nama immoo waan namni keessa jiraachuun hin madaalle kan magaalaa Finfinnee hin madaalle mana akkasii keessa jiraatan fa'aa bakka tokkotti fidanii dawootti ijaaruun tureera jechuudha. Kan dawoo hin qabnetti dawoo ijaaruun kan mana hin qabnetti mana gochuun kuni Finfinnee keessatti sadarkaa maalirra jirame akka namaatti akka dhuunfaatti Daani'eel akkamitti yaada gama kanaan hojjetamaa jiru. Magaalaa Finfinnee kana keessatti akka Daani'eelitti wanni argaa jiru waan kwaalitii qabu kan hojjetamaa jiru. Manni illee manni tanaan dura ijaarame sanii olitti waan kwaalitii qabuun kan ijaaramaa jiru. Akka sila si kaase mana maal jechaa turan beektaa tana dura qirsi wayii dammoo maal jedhu afaan Oromiffaatiin. Hambaa mana hambaa jedhu mana dhoqqeedhaan ijaarame. Isa diigamee mana durii diigamee uummata asii buqqisanii illee jedhee namni kompileen godhu jira jechuudha. Namni akkas jedhu suni nama akkamiiti yoo jette dhaloonni beekuu qabaayyuu sila. Uummata akkasitti rakkatee yeroo san mana bareedaa keessa gaafa ijaartee galchitu namarraallee galatoomaan eeggatin waan hojjettu sanirra jechuudha. Seenan si yaadataa waan si ilaala waan ati hojjettu sana jechuudha. Kanaaf wanti manni ijaarramee uummataa kennamaa jiru kuni mana kwaalitii qabu yookaan immoo qulqullina qabu. Qulqullina qofaa miti bara. Soofa fi teessoo fi waan mana keessatti barbaachisu guutamee fiteen itti galaa jedhamaa jira haadhoo fi abbootiidhaan. Namoota illee aarsaa biyya kanaaf illee kaffalaniif manni kennamaa jira. Wanta argaa jirtu, wanni sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtu. Keenyaaf raayyaa illee ittisa biyyaa qaamni miidhamee rakkoo irra gahan illee kennamaa jira. Namoota illee seenaadhaan uummataaf illee aarsaa kennamaa ta'aa turan. San darbee koo artistoota garaagaraatiif illee akka seenatitti kennamaa jiru jira. Haadholii garaagaraatiif kan kennamaa jiru jira. Qaama miidhamtoota garaagaraatiif kan kennamaa jiru jira. Kan kanaa olii namummaan hin jiru bara. Waan kennamaa kun jiru kun waan akkamiitu jette waan kwaalitii qabu, waan bareedina qabu, waan namni illee ijaan laalee quufu bara. Namaaf kennama jechuudha. San bichaa miti. Nyaataaf dhugaatiin kennamaa jira. Ayyaana irratti kennamaa jira. Kan kana jechuun namoonni Finfinnee keessatti addatti hojjetamaa jira. Darbeetullee akka nama dhuunfaa Daani'eelitti qaama magaaloliin garaagaraa xixiqqaan illee asirraa muuxannoo fudhachuu qabu. Dhufanii tooni magaalaa kana laaluu qabu. Dhufanii tooni asii muuxannoo yookaan beenchimaarkii jedhasa fudhatanii gadi baay'atee odoo hin taane xiqqaa waan danda'aniin yaa gabaarratti hundaa waan ta'eef waan danda'an xiqqaa akka hojjetan asumaan odoon dhaamsa dabarsee jechuudha. Waan keessaa guuran hin qabu jedhee waan asii himeef wanni magaalaa kana keessatti ta'aa jiru waan addaati waan ta'eef. Muuxannoon addunyaa kanaa namuu maratti maal fakkaatame? Addunyaa kanarratti wanni argamu WHO hin jira. Dhaabbanni fannoo diimaa hin jira. Akka nani argetti dhaabbanni fannoo diimaa kunii fi wantiin dhaabbileen garaagaraa kun darbees barnoota irratti fayyaa irratti karii garan hin jiru. Bishaan baasuu, nyaata namaaf kennu, barnoota namaaf kennu gaafa argaa guddanne jechuudha. Sansan gaafa baag jennee kan addunyaatti maal fakkaate jennee yaadnu
namni addunyaa kanarra jiru lakkaa mana deemet mana namaatti irra deemet waa kadhateet dhaabbata san deeggaree dhaabbanni sun immoo asitti waa gochaa jira jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya kana aadaa yookaan barsiifata ittiin rakkataa gargaaran nama balaa garaagaraatiin miidhame kan mataan isaa gadi cabe kan boquun isaa gadi cabe akkaataa itti wal qabantu jira jechuudha. Akka sabaatti mi barsiifata akkamii qabna wal gargaaruudhaan? Duritti biddee walirraa cabsanneeti ollaa keenya waliin kan guddanne dhaloonni keenya yookaan immoo uuman biyya tanaa immoo maal yoo jette naatoo uummata walii qabudha. Uummata deeggare jetteen waan qabullee ofirraa dabarsee namaaf kennuudha. Tole Daani'el Geetaachoo waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamuudhaan marii bal'aa nu faana taasistaniif ammas irra deebiidhaan maqaa daawwattoota keenyatiin ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Iyyee ulfaadhaa waan kabajanii iddoo kanatti na affeertanii uummata kiyyaaf waan xiqqoo qaburraa akkan hubannoo waan affeertaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jechuun barbaadan. Kabajamtoota daawwattoota keenya marabbaa keenya har'aa haga ammaatti kan daawwattan kana fakkaata. Marabbaa keenyarraa barnoota beekumsa addaa argattaniittu abdii jedhu qabna. Torban keessummaa biraatiin mata duree biraa qabannee haga dhiyaannutti turtii gaarii.